السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا hordoftoota Saalihaa YouTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa har'asii tajaajii hordoftuu kootii tokko maashaallah haala kanaan xumuramee ofii fi jechuudha kan isin hojjechiifatte maashaallah baay'ee tokko bareeda. Carqii Arabiyaan Majlisiiti. Bifti isaallee biluu bilaakiidha. Yeroo tokko tokko kaameraatu siidaadhuma sana sirriidhuma sana bifa isaa hin mul'isu malee maashaallah bifti isaallee baay'ee tokko bareedaa nama hawwata jechuudha. Akkasii hordoftoota koo egaa hordoftuun koo kunis meeshaa asumaan ilaallattu namoonni ajajachuuf illee karoora qabdanuu asumaan ilaalladha. Kalariin biluu bilaakii kun illee baay'ee tokko bareeda. Ababaan isaallee bareeda maashaallah. Na hordoftoota koo gaa tajaajiin hordoftuu kootii kuni firaashii 6 fi tiraasii 18 takkaayaa 6 qabaa, beebii 6 qabaa, sufraa tokko qabaa, qircaatii qabaa maashaallah. Waanuma hunda guuttateera jechuudha maashaallah. An garuu firaashii 4 fi tiraasii 12 moo waan akkasii bichaa nafee yaa'u fakkeenyumaaf gatii ta'e jennaan hunda nafne jechuudha. Nagaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtanuu kuni beebii firaashii tiraasiidha. Beebii firaashii tiraasiin kun namoonni carqii duwwaa barbaadanis jira. Tiraasii sii wajjinis jira. Walumaa galatti garuu gatiin sii birrii 350 baati. Firaashii maannaa ispoonjii sii keessootii waliin jechuudha hodhamee bahee. Akkasii kun immoo dakkaayaadha. Zippiidhaan kan inni hojjetamu. Sa'aatii barbaadanii carqii isaa irraa baastanii miiccuu dandeessu. Akkasumallee warroonni qayyaaree wajjiniin hodhisiifataa jirtanuu dakkaayaa kana aluma tokko bittu. Sana booda carqiidhuma sanatu qiyyaariidhaan itti hodhisiifama malee haala kanaanii maashaallah hodhamee bahee kuni 1,000 jechuudha. Carqiin itti uffifamee bahee dakkaayaa boondidicha sanaa waliin birrii 1,000. Akkuma argitan kunis kan qircaatii kunillee haala kanaan haaluma salphaa ta'een itti baastanii miiccitanii itti deebisuu dandeessu. Maaliif jennaan egaa kan qoshashaa gatii ta'ennaanii dafee qoshoshaa haaluma salphaa ta'een kun akkuma kanatti itti baastanii miiccitanii itti deeffachuu dandeessu. Sufraan kunillee laastikii baay'ee tokko jabaa bareedaa saandanyaa furdaa ta'edha kan inni hojjetamu maashaallah. Dhaabiin isaa meetirii 2 garaan isaa meetirii 1 baqiidhuma kan jedhamudha jechuudha. Tokkos kan barbaadanu tokkoof walakkaas meetira 2-3 hanguma bal'ina isaa akkuma mircaa keessanitti isin hojjetama hordoftoota koo. Egaa akkuma argaa jirtanu kun immoo firaashii isaati. Firaash carqiidha jechuudha. Kun zarfii hin qabu daariitti isiitu akkuma kanatti barbaaddeen akkanatti hodhameef jechuudha. Zarfichiitu hafee gaariidha hundumaaf iyyuu. Akkuma argitan kunoo haala kanaanii dugdi isaa dudduubii banaadha. Asiin olitti galfamee maasaraa sanaan firaashiitti hidhama. Jaloodhaan egaa carqii maanchinii jedhamu sana dhannii garaa isaarraa baay'ee tokko jajjabaa bareedaadha. Lumuuxxii ta'ee yaa'u bifuma sanatti deema. Firaashiin tokko dhaabiin isaa meetira 2 garaan isaa meetira 1. Akkuma argitan kunoo bifti isaa hamma ta'e wahii akkanatti fakkaata gaa bicuutta deemaasitti kalariin. Akkuma isinitti mee silkiidhuma kaameraadhuma silkiiti gatii ta'ennaan mana tokko tokkotti akka barbaadamutti namaan ibsu jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoon kanaaf yeroo tokko qodumaan bareedni tokko bareechee mul'isa. Yeroo tokko immoo waama bareedu moo akkuma bareedu sanatti mul'isu. Akkasii gaa hordoftoota koo inshaallah namoonni tajaajii kanaaf kan kana fakkaatu meeshaalee garaagaraa biyya keessaa namoonni bitatanii kaa'achuus barbaadanii yookiin maatii sarpiraayizii gochuu barbaadanis ahlan lakkoofsa asirraa argamuun kallattii kamiinuun argachuu dandeessu inshaallah amanamummaadhaan qodaa qulqulluu ta'ee isiniif bitee bakka isin jettan isinii qaqqabsiisuu nan danda'a. Hordoftoota koo kanneen amma yoona viidiyoo kana ilaalaa jirtanuu laayikii godhaa. Namoonni immoo subscribe hin godhinii ilaalaa jirtanuu
channelii kana subscribe godhaa inshallah wal hajajjabeessinuu hordoftoota koo like godhaa inshallah hanga video biraatti walitti deebinu